Hoogganaan olaanaan Iraan Alii Khamenei akka jedhanitti Gaazaan Israa'el jilba ishee irraa fiddeetti jechuun dhukaasa dhiyeenya kana naannoo Falastiin keessatti dhaabbateeruun dubbatanii waliigalteen dhukaasa dhaabuu fi booji'amtoota gadhiisisuu diina guddaa Iraan Israa'elii fi garee hidhattoota Teheraan deeggaramu Hamaas gidduutti taasifame torban tokko dura hojiirra kan oole yoo ta'u kan kaayeffates waraana ji'oota 15 ol ture adda kutuuf ture. Gaazaa xiqqaan diinan daangeffamte kun sirna Tsiyoonisti haga funyaan isaatti hidhatee fi Ameerikaan guutumatti deeggaramutu jilbiiffachiisa jechuun Khameneiin walgahii qondaalota waliin Teheraan keessatti taasisaniin dubbataniiru. Akkasumas guyyaa kaleessaa dubbii himaan ministeera haajaa alaa Iraan Ismaa'il Baagaahi yaada pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Falasxiinota Gaazaa keessaa gara bakkeewwan biroo kanneen akka Masrii yookiin Joordaan geessuuf qaban qeeqaniiru. Gaazaan biyya dhalootaa Falasxiinotaati. Tiraamp yoo barbaade Israa'el buqqisuun Giriinlaandi humnaan weeraruuf yaadaa jirurra qubachiisuu danda'a jechuun itti qoosanii. Dirqisiifamuun siyaasaa fi to'annoon diimoogiraafii Falasxiinotaa akka godaanan dirqisiisuu hin danda'u jechuun Baagaahiin ibsaniiru. Gaazaan biyya dhalootaa Falasxiinotaa ta'uu fi achi turuuf gatii garmalee guddaa kaffalaniirus jedhaniiru. Waraanni Gaazaa kan ka'e haleellaa Hamaas onkololeessa 7 bara 2023 raawwateen yoo ta'u namoonni 1,200 kan du'anii fi caalaan isaanii lammiilee nagaa ta'uu lakkoofsi Israa'el ni mul'isa. Hidhattoonni namoota 251 booji'anis kan fudhatan yoo ta'u isaan keessaa 87 kanneen Israa'el du'aniiru jette dabalate Gaazaa keessa jiru jedhamee yaadama. Haaloo ba'uu Israa'el Gaazaa keessatti raawwatte namoota 47,000 ol kan ajjeese yoo ta'u harki caalaan isaanii lammiilee nagaa akka ta'an lakkoofsi ministeera fayyaa naannoo sanaa kan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii amanamaadha jedhee fudhatu ni mul'isa. Oduu walqabateen ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii bulchiinsi Ameerikaa haaraan marii niikuleeraa marsaa haaraa yoo barbaade amantaa Teheraan deeffachuuf hojjechuu qaba jedhanii. Haalli jiru yeroo darbe irraa addaa fi baay'ee rakkisaadha. Amantaa keenya bitachuuf wanti baay'een gama biraatiin hojjetamuu qaba jechuun Argaachiin gaafiif deebii Sky News waliin taasisaniin dubbataniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp bara hojii isaanii isa jalqabaatti mammataa dhiibbaa olaanaa Iraan irratti taasisu hordofuun waliigaltee bara 2015 qoqqobbii irraa bilisa ta'uuf jecha sagantaa niikuleeraa Iraan irratti ugura kaa'ee ture obbaafachuun isaanii ni yaadatama. Kana hordofuun Ameerikaan qoqqobbii ciniinnaa Teheraan irratti irra deebitee kaa'uun Riippaabilikni Islaamaa sadarkaa badhaadhina yuuraaniyeemii ishee guddisuu dabalate waadaa galte duubatti deebisuu akka jalqabdu taasiseera. Iraan ammas marii irratti akka hirmaattu amantaa gahaan jiraachuu qaba. Ammallee kana irraa fagaannee jirra jedhee yaada kan jedhan Argaachiin gaafiif deebii taasisaniin dubbataniiru. Kamisa darbe Tiraamp haleellaa waraanaa dhaabbileen niikuleeraa Iraan irratti raawwatamu irraa of qusachuu akka barbaadan ibsuun kan amannaa waliigaltee Iraan waliin taasisuu filataniiru. Haleellaan dhaabbileen niikuleeraa keenya irratti raawwatame kamiyyuu deebii hatattamaa fi murteessaa ta'etu mudata kan jedhan Argaachiin tarkaanfiin akkasii maraatummaa ta'a akkasumas naannicha gara balaa baay'ee hamaa ta'etti jijjiira jedhaniiru. Hoogganaa olaanaan Iraan Alii Khamenei dhimma mootummaa hundaa irratti dubbii dhumaa kan kennan Wixata darbes kolfa dippiloomaasii duuba diinummaa jibbaa fi akeeka hamaatu jira jechuun akeekkachiisaniiru. Itti dabaluudhaanis ija keenya banuun eenyuun akka nu mudatu, eenyuun akka wal qabnu, akkasumas eenyu waliin haasa'uu akka qabnu of eeggannoo gochuu qabna jechuun Ameerikaa osoo hin eerin dabalaniiru. Itti aanaan ministeera haajaa alaa Iraan Majid Raavinjii gama isaanii haasaa taasisaniin Tiraamp gara Waayit Haawusitti erga deebi'anii as Iraanii fi Ameerikaa gidduutti wal jijjiirran akka hin jirre yaadachiisaniiru. Oduu birootti ceenam. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Joong Un sagantaa niikuleeraa Pyongyang yeroo hin murtoofneef akka itti fufu dhaadachuu isaanii miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru. Kunis pireezidaantiin Ameerikaa haaraan Doonaald Tiraamp hoogganaa kophaa ta'e kanaaf dippiloomaasii haaromfame akka dhiyeessan erga dubbatanii guyyoota muraasa booda dhagahame. Kim dhiyeenya kana bakka oomisha meeshaalee niikuleeraa daawwataniiru jechuun ejensiin oduu giddu galeessaa Kooriyaa Pyongyang ibseera. Kim biyyoota diinummaa qaban waliin wal dhabdeen kan hin oolle ta'uu akeekkachiisuun bara 2025 humna niikuleeraa Kooriyaa Kaabaa jabeessuuf bara murteessaadhas jedhaniiru. Ejjennoon siyaasaa fi waraanaa cimaan hojii fi dirqama kabajamaa hin jijjiiramneedha kan jedhan Kim Joong Un
yeroo hin murtooneef ejjennoo farra niikuleeraa mootummaan qabu guddisuun itti fufa jechuu isaanii KCNA'tu gabaase. Gabaasni fi daawwannaan warshaan niikuleeraa Kiim kun Pyongyang dilbata darbe yaalii misaayila kiruuzii tarsiimoo galaana irraa gara lafaatti qajeelfamu gochuu hordofe erga Tiraamp gurraandhala 20 gara Waayit Haawusitti deebi'anii as yaalii meeshaa waraanaa isa guddaa fi isa jalqabaadha jedhameera. Qondaalli mana maree nageenya biyyaalessaa Ameerikaa tarkaanfii Kooriyaa kanaaf deebii kennaniin akka jedhanitti Tiraamp akkuma marsaa jalqabaa isaanitti godhani Kooriyaa kaabaa guutumatti niikuleerii irraa bilisa gochuu akka hordofan himaniiru. Tiraamp bara hojii isaanii jalqabaa Kim Jong-un waliin walduraa duuba marii baay'ee kan taasisan yoo ta'u, torban darbe gaafiif deebii taasisaniin hoogganaa Kooriyaa kaabaa kana akka dinqisiifatan ibsuun Kim gurbaa qaroo jechuun jajuun isaanii ni yaadatama. Qoqqobbii diinagdee hamaa ta'e dandamachuun bara 2022tti biyya niikuleeraa kan duubatti hin deebine ta'uu ishee Kooriyaan kaabaan labsiteetti. Pyongyang meeshaa waraanaa kun ofirraa ittisuuf akkasumas diinummaa Waashingtan irraa dhufu qolachuu barbaachisaadha jettee amanti.